السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حريمة أورو يوتيوب جلت أرقمتان ويلكم وردفتوتا كي أشام عركفوني بكم جرتا مرتنا كيف رحمن ربي سمبرا عجراتو إيقا وردفتوتا كي يا سبحان الله سبحان الله. بري نتكيس جربون برا قياما مداتي أقرسيسو ربين duraan namni du'ee galaa hin dhageenye yeroo ammaa kana namni du'ee galaa jedhanii miidiyaa marti ol jalaa fudheetiin dabarsaa jira. Subhaanallah kuni alaamaa qiyaamati hin dhageenye namni duraan du'ee galaa hin dhageenye. Mucaan kuni kun waggaa erga du'ee waggaa 3 jedha kun du'ee waggaa 4 jedha. Lamaninyaan waan miidiyaan wal jalaa fuudhee dabarsu harka irra caalan garuu waggaa 4 jedha kun 3 jedha kun immoo 3 foyi jedha. Waggaa 4 booda gara maatii erga du'e waggaa 4 kanaan booda gara maatiitti deebi'ee namni du'e galee jedhama har'a miidiyaa kanarra olii gadi oofama. Egaa hordoftoota kiyya subhaanallah kuni alaamaa qiyaamati yoo akkuma jedhamu kana dhugama kuni qabrii keessaa baheetiin hin gale barri nu amma keessa jiru kun bara sodaachisaa bara hammaataa alaamaa qiyaamatii wanni hunduu suutuma suutan dhumarratti guyyaa qiyaamaa namni qabrii keessa jiru hundi hojii isaatiin ol kaafamaa jedhanii kitaaba keessatti yoo dubbatan quraana rabbii keessa yoo dubbatan dhageenya malee hin dhageenye amma namni du'ee galee jedhamu kan akkuma argitan kanarratti maatiin isaa argatanii eega maatii isaatitti dabalamee mana keessatti cufanii maskootiitti ankaa'anii maskootii keessan kuni ka isa cinaa jiru kun obboleetti isaati jedhanii maskootii keessatti itti cufanii tiniin maskootii san keessa namni safara sanitti baay'atee tiniin namni hunduu dubbiin kun hangam dhugaadha ka jedhu. Namni hunduu addaan baafatuuf dhaqaan maatiin isaa firoottan isaa immoo gammachuu inni deebi'ee kana simachuuf namni hundi achi wal ga'ee kabiraa ammoo wantummaan kun miidiyaarra deemu kun akkami dhugaadha ka jedhu namoonni dhaqaniitiin motorsaayikiliin baajaajiin dhaqanii waraaban achirratti viidiyoo irratti mul'ata. Maaliif amma viidiyoo waraabuun hin barbaachisu namni marti miidiyaarra argee jira viidiyoo illee yuutuubiin ta'u amma yeroo ammaa kana viidiyoon TikTok irraa fuudhaniitiin YouTube irra laxxafan booda YouTubeif hin ta'u. Kanaafuu akkuma asirra argitan kana viidiyoo namni martuu argee jira. Kan argin immoo miidiyaa irra sirriitti viidiyoon jira. Namoonni hedduu yoo irraa dubbatu namoonni hedduu suuraa gadi dhiisu immoo namanne egaa miidiyaa irratti suuraa isallee ni mul'isanii maatiin nama lama ka irratti mucaa kanarratti wal dhabaa jiru koonkii jedha. Koonkii nama lamatu kennatu ni jalaa badee namni du'e hin galuu jedha. Tokkommoo lakkii kennuma ka du'e kanatu galee jedha. Akkasitti amma poolisiin hanga maraamee addaan baafamee ilmi kun ka eenyu akka ta'u akka addaan baafamu jedhaniitiin hin dubbatanii ka jalaa bade sanii ta'a ka du'e kanatu galee san addaan baafachuufi subhaanallah yoo dhugama ka qabrii baheetiin hin galuu taate kuni yeroo jalqabaati fi namni du'e galuun isin durallee ni haasa'ama garuu akkanatti yeroo san miidiyaan kun tolee namni qabatamaan waraabee viidiyoo qabatama waraabee akka kanatti gadi hin dhiifne asin durallee namichi wayii ka du'e galeetiin gara toora waggaa 5 dura namichi wayii du'e galee jedhaniitiin haasa'anii akka ammaa kana miidiyaan hin babal'anne miidiyaan TikTokii kun jechuudha. Yeroo san YouTubein dabarsanii jecha namooti wal jalaa dabarsanii barri nu keessa jiru kun baay'ee akkaan hammaataadha. Rabbii waa maraa nu haa laaffisu alaamaa qiyaamati wanni hunduu suutuma suuta waan nabiyyiin keenya jedhan alayhi salaatu wassalaam mallattoon qiyaamaa suutuma suutaan mul'ataatiin hin jira wanti isaan jedhan hundi isaatu suutumaa mul'ataa jira.
bubbee fidee roobni akka malee roobuun galaanni akka malee manaaf makiinaa fuudhee deemuun ibiddi balaan ibiddaa wanni hundi suutaan deemaa rabbiin nu haa laaffisu wallah rabbiin kaatimaa nu haa tolchu. Subhaanallah yeroon nu keessa jiru kun baay'ee sodaachisaadha walaakin rabbii amrii kullii nuuf haa laaffisu. Ofii garuu obboleettiin isaa akkan yoo ta'e isa cinaa jirtu tun garuu ija kana keessa isa fakkaatti obboleettii isaati jedhanii akkasii rabbiin gammachuuf maatiin isaa firoottan isaa kullii wal ga'ee rabbi subhaanallah. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti wal deebina nagaa tura hordoftoota kiyyaa. Hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaa nutti.